kagoonee fi hayyutureen hojiisaa sirnaan gaggeessuu dadhabuusaati. Kanas jaalaraarsoo fi jaalmurataan bira dhaqanii qaamaan waliin haasawanii akka godhachuu dandeenyu innis hayyamuusaa dhaamsa nutti himanii sanarratti hirkanneeti kan walga'iin gumii sabaa hatattamaa sun ka godhame. Walga'iin sun ka seeraati kanuma silaa godhachuus qabnu jechuudha. Kanaaf walga'ii sanarratti teenyee wanni laallee murteessinee adda kaanes bakki silaa hoogganni hayyuduree gaggeessuu danda'u waan hin dandeenyeef seerumarra ka jiru waan silaa ta'uu qabu sanuma goonee jechuudha. Wanni nuti addatti gooneen jiru kanaaf bakka banaa san akka itti aanan hayyudureen bakka bu'ee hanga kora sabaatitti dhaaba kana hoogganu dhaabni kun akka hojiin isaan dhaabbanne qabsoonnis akka hin dhaabbanne walumaa gala caasaan dhaabaa hundinuu akka sossoo'uu danda'an sanuma goone malee nuti waan addaa akka goone hin jiru jechaadha. Kanaaf kana keessatti fonqolcha maalii ka jedhamu suni waan dharaati. Maali wanni fonqolchamu? Wanni fonqolchan sun bira hin jiru. Nuti wanni goone bakkuma banaa jirtu san cufuudha jecha. Kanaaf jechi sunuu fayyadamuunu safuudha waan hin barbaachifne sana wanni akkasitti fudhatamus tokkollee hin jiru. Wanni fonqolcha sanii hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti waan adda bilisummaa Oromoo baroota dheeraa keessatti hoogganni godhaa turee fi godhaas baanee fi walgahii sirnaa walgahii hatattamaa jennee godhaa baanee kanaaf nuti qabsuma teenya itti fufsiisuu fi dhaabni keenya akka hin dhabamne dhaaba keenya dandamachiisuudhaaf heeruma keenya irratti sirnuma qabnu irratti seeruma qabnu irratti hundeeffamnee sanirratti hirkannee waan goone malee kan addaa tokkollee nu hin jiru jechaadha. Kana walgahii sanarrattis kan nuti keenya osoo waan dhimma namaatiin waan dhaabaati waan qabsooti waan silaa dirqama nurraa eegamu gaafatama qabnuuti kan raawwanne malee waan dhimma namaatiin miti jechaadha. Kanaaf sanarratti teenye mari'annee qabxiilee jedhaman sana baafanne kaane hojii keenya itti fufne jechuudha. Kanuma kana achi wanni nuti goone tokkolleenis hin jiru. Kanarraa kanaf immoo warreen kana ala jiran warreen kana ala keessattuu dhaaba kana keessatti dhaaba dho'isaatii jira. Warreen dhaaba gartee dhaaba keessatti tolfatamee caasaa dhaabni hin beekne, caasaa heerri hin beekne, caasaa seerri dhaaba hin beekne keessatti kanneen hammataman ammoo wanni kuni waan isaanirraa ala ta'eef jecha karaa isaan hin beekneen waan ta'eef jecha kanarraa wacuunii fi kanarraa sirbuun ni jiraata taasisu waan nu laaluu miti jechaadha. Kanaaf nuti heera dhaabaa keessa, seera dhaabaa keessa, caasaa dhaabaa keessatti kanneen hammataman wajji kan quba qabnuu fi wal quba qabnu wajjin raawwanne malee sani ala kan jiraniin waan godhamee miti. Kanaaf kan akkasitti irraa dhukkubsatanii, kan irraa aaranii, kan irraa mufatanii, kan irraa waan kanarraa akka malee sammuun garagaltee yoo jiraate suni dhimma keenyaa miti nuti. Sana rabbuma kadhannaa fi malee du'aa goonaan malee waan jennu tokkollee hin jiru. Keessattuu immoo har'aan kan addi bilisummaa Oromoo biyya keessa jira. Hogganni isaatis biyya keessa jira. Addi bilisummaa Oromoo alarraa hoggana hin qabu. Kanaaf waliigalatti addi bilisummaa Oromoo biyya keessa waan jiruuf hogganni isaatis biyya keessa waan jiruuf nuti qabsoo kanaas dhaaba kanaas ummata Oromootitti galchine jenne ummata Oromootiif kennine jenneeti yaannaa jechaadha. Kanaaf kana booda ummata Oromoo ka biyya keessa jiruutu dhaaba isaatiif yaada, dhaaba isaatiif dubbata, dhaaba isaatiif rakkata, dhaaba isaatiif dhimma dhaaba isaa irratti waan fedhe dubbachuu danda'a malee kanneen kana ala jiran yaada kennachuu irratti gatte waan fakkaatu waan silaa asii gaafataman irratti yaada kennachuudhaaf gargaaru yoo ta'e malee kana booda dilas waan isaan itti rakkatanii hin qabanii jechaadha. Kanaaf waliigalatti nuti qabsoonis, hoggannis, dhaabinis wanni dhimma Oromoo laalu hundinuu ammaan tana biyya keessatti galee jira. Kanaaf kana ala kan jiru waan kanarratti yoo yaada gaafataman yaada kennuu danda'an irraa fudhachuu dandeenya. Kana achitti ammoo abbaan fedhaaf dhufee gochuu danda'a. Dhufeenis kana waajjira gullallee muummicha keessattis wanni godhamee walgahii gumii sabaa hatattamaati malee kana ala akka odeeffamuu fi olola oofamu sanatti wanni gaggeeffame tokko hin jiru. Wanni goones waan heeraati,
waan sirnarra jiru abbaan fedhee heera adda bilisummaa Oromoo kan dhaabni qabu laalee dubbisee waan kana baruu ni danda'a jechaadha. Kanarraa kan hafe namoonni adda addaa kan asii fi alaan keessaa walitti hidhatanii oofan kun hundinuu akkuma nuti jire caasaa dho'isaa caasaa kontirobaandii keessa warreen jiran malee warreen dhimma dhaabaa caasaa dhaabaa keessatti hammatamanii kan jiran natti fakkaatu jechaadha akka hubadhutti. Kanaaf waliigalatti wanni nuti goone waan heeraa fi waan seera dhaabaa keessatti malee waan sanii alaa tokkollee ukageone hin qabnu. Tole ulfaadhu amma gaa akka ati naa himtetti 1979 irraa qabdee dhaaba kana keessa jirta jaala kan kee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ajjeesuudhaaf attoomsaafaatu shaakala wahii gaggeessaa jira waan jedhuutu arraan tana qondaaluma dhaabaa irraa arra guyyaa arraan tana haasawamaa oolee mee ati hayyuduree ajjeesuudhaaf karoora baafattee qabda akka nama tokkootti. Safuudha bokkoni waan ani namoonni xiqqoo sammuun isaanii utuu qabena fakkaate jarri kun alas fagoos waan jiraniif waan asii kanas keessa waan hubanneef jecha kanaaf waan akkasii yaaduu dhiisiiti an durirraa kaasee hangaan dhaaba kanatti dabalamirraas kaasee hoggannis jijjiiramaa miseensis kaan haaree ni dhufaa ka dur deemaa kaan wareegamaa kaan hidhamaa kaan baqachaa as keenya malee bara arra kaawwan kanarratti arrastana wanni kun dhalatee miti. Eega dhaabni kun dhalaterraa kaasee eega dhaabni kun uumamerraa kaasee qabsoo keessatti dhaaba kana keessatti kan hogganni kaanis ni deema kaanis ni kuta kaan ni dhufa miseensi kaan ni kuta haareen ni dhufa kaan ni hidhama kaan biyyaa baha kaan as duula kaan achi duula wanni amma ta'e kunis bar waan haaraa hin jiru kanaaf kana keessatti abaluu ajjeesuudhaaf abaluu balleessuudhaaf wanni jedha wanni wal barbaadamu kuni qabsoo Oromooti dhaabninis ka Oromooti kanaafuu as keessatti ooyiruu abbaa kiyyaa irratti kan wal lollu hin jiru kaampaanii abbaa keenya irratti ka abbaa keenyaati miti kan warra keenyaati miti kan abaluu jedhamu hin jiru maali wanni nuti isa waan akkasii yaade nama akkasii irratti waan akkasii yaade maal argachuudhaafi kanaafi kuni maqoma wal balleessuuf wal jibbuurraa yookaanis dhimma gartee addaa waan ifii godhan san namarratti yaaduurraa kan dhufe malee bara umrii kiyyaas keessa jiraaddeettan abaluun akkas godhe takkaas yaadees takkaas waan akkasiitu warra waan akkasii keessa hin jiru jechuudha kanaaf qofa osoo hin ta'inaan jibbansuma dhaabuma kana warreen balleessuu barbaaduutu kan radduudha amma silaa wanni jechuun isaanirra ture fayyaa ta'a baganuu gootan kaan ammoo walitti dhufnee sirnaa fi dhaaba qabnuun sirnaa fi tartiiba qabnuun kan dhaabni kun ittiin beekamu sanii waliin teenyee waan silaa jiru marannee fixannaa jechuutu isaanirra ture malee daran dubbii oowwisuu fi daran dubbii gadan taane jallisuu fi waan hin taane walirratti mee akkas jeef lammata akkami laal jaalsuute ankanni siimu qabsoon dheertu halkan tokkotti hin dhumtu guyyaa tokkotti hin dhumtu qabsoon tun dheertu moyxannoo ammaan dura arganneerraayis kanaaf dafanii waa darbachuu fi dafanii waan fedha jechuurra if qusatanii obsaan jiraatanii waan tettee hundaa walitti dhufanii mee wanni kun akkamitti ta'e silaa jaamee irra hubatanii gaariidha jechuudha. Kanaaf amma kan dabre kan fuulduraaf illee namoonni kun yoo if qusatan gaariidha qabsoon dheertuudhaan jaan. Tole ulfaadhu amma Juulaay 17 irraa qabee hayyudureen adda bilisummaa Oromoo uggura keessa turuu miidiyaalee garagaraatti himeeti jira. Garuu hooggantoonni poolisii federaalaa kan magaalaa Finfinneedhaatii fi akkasuma kan federaalaatii fi kan mootummaa naannoo Oromiyaatis dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaatis hayyudureen ugguramee akka jiru waakkataniiti jiran. Isin akka dhaabaatti qaamni hayyuduree uggura kun eenyu akka ta'e qorattanii wanti irra geessan jira. Nuti bari ugguramuu isaatii fi itti akkas ta'uu isaatii maal isaa bar nuti hin beeknu nuti waajjira dhaqneetuma isa dhabuudha. Waajjira gaarii inni hin jiru qunnamtii irra hin jiru. Kanaaf nuti waan sanii bar waan irraa quba qabnu hin jiru. Kanaaf waan kana gartee eenyu godhe akkamitti godhe
isuma sana gartee warra akka isan godhe san kan himatu abbaa godhe jidduu jirti malee nuti waan irraa beeknu hin jiru nuti waajjira dhaqne yeroo achi nuti nagarru qunnamtii barbaanne qunnamtii isa wajjin hin qabne taanaa jireenyis hin qabu jaa kanaaf nuti dhabne malee waan isaa waan inni ta'e waan hojii isaa guyyuu gaggeessu dadhabuu isaati malee waan irraa beeknu hin jiru tokkollee san. Duba akka dhaabaatti hayyudureen dhaabaa manatti niin ugguramee eegajee waan kana himate qoratanii baruudhaaf wanti tattaafatan jira. Ta'ee kaasaniifuu waljaarree eessa akka dhaqe barbaadu yoo gartee waan isarra ga'ee yoo jiraates ijaarree gurmeessine boodatti barbaaduu fi isa qofaa miti miseensota dhaabaa hoggana dhaabaa deeggartoota dhaabaa waan dhimma dhaaba kanaa wajjin walitti hidhatu hundaa'uu nuti barbaaduu fi isaaniif falmuu fi waan dandeenyu hundaa'uu godhuudhaaf qophii qabna jecha. Bareeda guyyaa arraan tanaa hagayya takka 2020 hayyudureen adda bilisummaa Oromoo waajjira itti hojii isaa idilee gaggeessuudhaaf akka dhufetti poolisiidhaan marfamee sakattaa gaggeessine jechuudhaan fuudhanii mana jireenya isaatti deebisan. Himannaa inni duraan himate saniin waliin qabatu fakkiidhaaf yoo nufi haala kanaan hayyudureen boru hojii isaa idilee waajjira dhufee gaggeessuu dadhabe murtiin gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo hatattamaa akka araarsa hojii gaggeessuuf dabarsisanii baruurraa qabee hojiirra oolamoo bifa akkamiin hojii itti fufuudhaaf jiraatan mee kanaas xiqqashoo addaan nuu baase. Kuni bari gaafa 27 murtii dabarsine irraa kaasee hojiirra oolaa jira bari. Amma booda nuti akka hogganaatitti jaalararsoo biqilaa beena malee hin jiru namni biraati. Isa kadaaba kana hogganaa jiru. Gaafa tokko kaati jettu kanas achiin jira bari waajjiruma gullallee san keessa jira. Kanaafuu achitti wanni ta'es akkas godhanii akkas ani jekiyyaa waan hin argee jiru naannoo sanatti kanaafuu nuti deebine kan hin arge kana akkas godhanii akka ani hin beeku jekiyyaa waan hin arge takka illee nuun jiru. Tole amma gaa miseensota yookaan hooggantoota dhaabaa kanneen ala kana jirantu miidiyaalee garaagaraa irratti bahuudhaan murni kun isin baanee durumaanuu gantoota asmara irratti wal jaaranii dhaaba kana irratti fincila godhuudhaaf tattaafataa turanii isin dhugumatti gantoota. Eenyu isaan kun akkana jiru kun kan nuun jechuu danda'u hin danda'ani bari isaan hoggana keessa jiranii hoggana dhaabaa keessa jiranii. Kanaafuu kanumaan siin jeema caasaa kontiroobaandiitii fi caasaa gartee dhoo isaa akka dhaabni quban qabne keessa kanneen jiraatan waan fedhan jechuu danda'an. Galtuu ta'ee jinnii ta'ee shayxaana ta'ee waan fedhan ka odeessan nuti waan nu laalaatiin ibsa. Nuti sana quban qabnurraa. Tole achumaanuu gaa amma jaarmeenni gaama biyya alaa jiru kuni guyyaa guyyaan ibsa ejjennoo isinirratti baasaa jira warreen yaalii fonqolchaadhaa dhaabarratti gaggeesse ni mormina jechuudhaan. Baay'ee nuu miti nurratti miti dhaaba isaaniirratti baasaa jiranii dhaaba isaaniirratti waan baasan isaan namni waan kana godhu deebi'ee dhaabbatee ilaallachuu qaba. Akkuma siin jeessanii qabsoon yookaanis wanni hundinuu halkan tokkotti fi guyyaa tokkotti godhamu miti. Ibsaarraan sana baasanii boru maaltu ta'a laaluudha qaban. Waan fuuldura ta'uuf deemus laallachuudha qaban. Kanaaf dhaaba namarratti miti ka baasan dhaabarratti baasaa jiran. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo immoo seeraan heeraan mootummaa kana birattis beekumtii argatee addunyaanis beektee sirnaan kan jiru malee kan dho'isaa fi kontiroobaandiidhaan jiru miti. Kanaaf namoonni waan akkasii yaadan kun dhaabbatanii if laaluudha qaban. Namarratti miti ka qabsoo godhan. Kuni kaa'anii nama tokkootii miti. Ooruu nama tokkootii miti. Kana waan jecha waan hunda godhuu dura waan hunda utaalanii godhuu dura akkuma Oromoon jettu arraba mucucaate deebisuun hin danda'amu. Kanaaf waan jaanii fi waan godhan hunda dhaabbatanii qalbii qabbanaawanii qalbii gartee nagaa laaluudha malee akkanumatti jejjedhaniitu utaalaniitu abaloo akkana jedhu dubbiin achi akkas taate kan ofirraa dhiisanii suutatti dhaaba fi diiguurra dhaaba fi balleessuurra dhaaba fi itti duuluurra nama miti. Namni bar ni du'aa ni jiraata har'a kaarra jiru boru hin jiraatu. Kanaafuu dhaaba kana jiraachisuu fi jiraachisuu dhabuu irratti nuti dhaaba jiraachisuu dhaaba dandamachiisuu irratti qabsoo godhaa tattaafataa hojjetaa jirra malee akka isaaniititti
nama irratti duuluu fi nama balleessuu fi nama wajjin kan wal qabatee miti hojiin keenya. Tole ulfaadhu achumaanuu gaa amma mootummaan akka inni itti isin qeeqaa jirutti adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirutti qeeqaa jirutti guyyaa waan nagayaa haasa'uu galgala warreen waraana mootummaa irratti gaggeessaa jiran waliin qunnamtii qabaachuudhaani mootummaan isin qeeqaadhaa jira. Dubbiin jirtuu tanaan nuti asmaratti adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo fi siyaasaa kan gaggeessaa ture kana booda Juulaay 7 bara 2 dura jechuudha. Gaafa san achirratti wanni murtaa'e adda bilisummaa Oromoo kana booda qabsoo hidhannoo lagate. Tarsimoon keenya kana booda tarsimoo qabsoo karaa nagayaati. Je'eetti labsaa ta'e akkasitti Oromiyaa walakkaa Oromiyaatti deebi'ee qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jira. Nuti san keessa jiraachuu nuti waan dura dhaabbannuuf kana warra waan san kun ammaa labsaa jiruumi warra lola labsaa jiru warra halkan lola labsu warra guyyaa immoo nagaa jiru caasaa keenya keessaa qulqulleessuudhaaf hattoo isaa xaa'uudhaaf deemnaa jechaadha kana nuti warra waan akkasii dhaaba kana keessa taa'ee halkan lola guyyaa immoo nagaa jiru kana dhaaba keenya keessaa qulqulleessinee haxaa'uu qabna jechaadha rakkoo guddoon isa kana. Kanaaf nuti warra akkasiiti nuti qulqulluudhaan qabsoo karaa nagaa adda bilisummaa Oromoo tarsimoo godhatee gaggeessaa jiru kana itti fufuudha. Kanammoo warreen faalleessan dhaaba kana keessa haxoo'inee baafna. Kanuma kana achi immoo nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessinee yeroo jennu kanatti tarsimoon dhaabaa kana ta'u miseensi deeggaraan hundi kana beekuudha qaba. Dhaabaatu tarsimoo isaa ka qabsoo hidhannoo damee waraanaa diigee qabsoo hidhannoo lagatee heera isaa keessatti illee qabsoo siyaasaa fi hidhannoo kajuu sandiisee qabsoo siyaasaa diploomaasii kan nagaa kan dimokiraasii gaggeessina jeetii bakka isaa kana buufate jechaadha. Isa kanarratti hojjenna. Gaafa kun dadhabe akkuma ammaan duratti bare halkan osoo hin ta'in guyyaa labsinee qabsoon karaa nagaa dadhabamte lolatti seenna jennee labsinee deemna malee hoo'isatti wal keessa dhaadhaa wal keessa bocalaa halkan waan biraa dalagaa guyyaa waan biraa dalagaa akkasitti deemuu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf nuti tarsimoo adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'ate saniin qulqulluu tataate qabiila kataate isiisan gaggeessa. Isiisan ammoo kafaallees isiisan ammoo kan mijjees isiisan ammoo akka manatti kan fudhachiisuu fi kan dhaaba kana xureessu hundaa'u dura dhaabbannee balleessina jechaadha. Kanaaf nuti kanarratti ciccineeti kan deemaa jirru jechuudha. Gaafa kun ammoo dadhabame jedhamee uummata Oromootitti ifatti himne kun qabsoon karaa nagaa dadhabame waan jiruuf akkuma ammaan duraatitti labsinee akkuma gaafa chaartarii keessaa bahamettis labsinee kan goonu malee osoo labsin wal keessatti dhokannee wanni deemuuf tokko illee hin jiru jechaadha. Kanarratti wanni ammallee ani dubbachuu barbaadu addi bilisummaa Oromoo dhaaba qulqulluu kaayoon isaa tarsimoon isaa hundi ifa taate malee tarsimoo bocalaa fi tarsimoo waliin dhooftuudhaan hin deemu jechaadha. Kanammoo ammallee deebi'ee kan hin himu addi bilisummaa Oromoo gaafa dirreetti gahee qabsoo lolaatii fi qabsoo hidhannoo gaggeessuusi ifatti himateetti malee dhoofsiitee miti jechaadha. Wal keessa laaqeetti miti jechaadha tarsimoo isaa. Kanaaf kana hundi keenyaa'u akka hubannu barbaada. Tole asumarratti amma heera adda bilisummaa Oromoodhaa ka duraan qabsoo hidhannoo qabsoo dipiloomaasiidhaa waliin gaggeessa kajuu jijjiirreeti qabsoo siyaasaa qabsoo dipiloomaasii qabsoo dimokiraasii kajuuti jijjiiranaan jette heera kana yoom jijjiirame heera jijjiiruudhaaf namni aangoo qabu sun eenyu gabaabinuu maxxansa kana addaan baase. Kana kora sabaa hatattamaa maali kora sabaa kan gartee yeroo bara dabre Finfinneetti godhanne isarratti kan murtiin kun dabre jechuudha. Kanaaf heerri keenyas bar namni adda bilisummaa Oromoo heeraa fi seera isaa kan dursa nagartee sana jala deema. Kana ni irraanfatee natti fakkaata. Kana eegaa adda bilisummaa Oromoo biyya deebi'ee kora sabaa addaa kajuu maqaa sana moggaasee godhannee gullalletti achirratti kun hundi jijjiiramee jechaadha. Jijjiirraa kana namni hin beeku hedduun. Isa kana kan ammaa sana nuti masakamnu kan ittiin hoogganamnu kan ittiin qaceelfamnu kan ittiin hoogganamnus isa kana jechaadha.
kana malee kan duraanii sana namni saniin duraa wal dhoyteeti kanaaf isa kana namutu bakka jiru barbaade fudhatee haa dubbisu. Tole achumaanuu isin karaa nagayaatiin qabsoonaa jettanii biyya deebitanii garuu mootummaan karaa nagayaa kana takabbalaa hin jiru fakkaata maaliif ajjeechaan reebichi hidhaan guutuu Oromiyaa keessatti itti fufaa jira namuu maqaa adda bilisummaa Oromoo himatu hundaatu amma hidhamaa jira amma gabaasni kaleessa naannoo baha Oromiyaa irraa garagaraa irraa nu dhaqqabee manneen hidhaatu guutamee manneen iskuula akka guutamee jiru gabaasni nu gahee jira gabaasa amma nuti qabataman harkaa qabnu. Duba nagaya kamtu jira isin ammallee nagaya ciccinaa jettan. Bakkana dubbiin barnuti nagaa jiraan jennee bar nagayni hin jiru rakkoon jira hidhamuun ajjeefamuun tumamuun saamamuun iraarfamuun waan silaa roorroo jaamu gosa hundaatu uummata keenya irratti gahaa jira. Adda bilisummaa Oromoo tarsiimoota akkumaan olitti ibsatti jijjiirrate karaa qabsoo nagaatiin gaggeessina jee dhufate murteeffatee dhufe ni gaggeessina jenne kanaaf amma gara kanarraa gara biratti jijjiiramuuf barammaas tarsiimoo kana jijjiiruudhaaf korri sabaa yaamamee yookaanis hoogganni kun deebi'ee taa'ee murteeffatee lakkii wanni kun kana booda ittiin deemuu kanaan hoogganamuu wanni kun nu baasuu gaafa jenne jijjiirannee labsinee goonaadhaa bar kanaaf waan uummata keenya irra gahaa jiru roorroon gosa hundaa roorroo hamtuu himuun hin danda'amne hundaatu irra gahaa jira kanammoo kanatu ta'e kanaaf ammaan tana haalli kun hin danda'amu saniin deemuun hin danda'amu nuti qabsoo tooftaa yookaanis tarsiimoo biraa yookaanis mala biraa barbaaddachuu qabna gana kanaati hoogganni kun taa'ee laalee murteeffateeti kara silaa isa baasutti ni murteeffataa jettan sana fuulduratti dhufna. Ijibbaata goonee humaanuu nafne kana booda jennee katti dhufnu sanagaa itti waanuma fuuldura itti deemuuf teenyu jechuudha malee ololaanii fi rakkina ammaan tana kanaatu ta'e santu akkas goona jeessaniin gaa namni baaragee gara waan arge hunda keessan seenu jechuudha. Tole ulfaadhu ammallee ibsa ejjennoo qabxii 13 keessaa qabu walgahii hatattamaa godhattanii Juulaay 27 fi Juulaay 26 baaftan keessatti gamtaa hooggansa gamtaa Oromoodhaa kaju deebistanii ijaaruudhaaf ballama seentanii jirtan. Duraan hooggansi suni yookaan jaarmiyaan sun akka hin ijaaramneef sababni maal ture amma isin haaraan dhuftanii deebistanii ijaaruudhaaf ballama maaliif seentan? Nuti bari yaada gartee hooggansa gaaddisa Oromoo kajuu kana kan wanni barbaadamuu fi tokkummaa Oromoo tokkummaa dhaabota siyaasaa Oromootii fi walumaa gala siyaasaa Oromoo tafaffacaate sana walitti deebisuudharraa kan yaadame malee waan dhimma biraa takka illee keessaan qabdu kanaaf yoo danda'ame ammallee hawwiin keenya dhaabonni siyaasaa Oromoo walumaa galatti siyaasaan Oromoo sun akka bakka takkatti deebitu barbaanna dhugaa dubbachuudhaaf nuti amma hawwiin keenya fuuldura ana kan yaaduutitti maatii adda bilisummaa Oromoo hunda kafaqee walitti deebisuu warreen sanii ala siyaasaa Oromoo gaggeessina jaanis hunda walitti deebine tokko taane humna tokko taane siyaasaa Oromoo tan lallaaqamtee fi tan bocalamte tana qajeelchinee qulqulleessinee Oromoonis kaammaan tana dhamee ka'alaa fi keessatti waan adda addaa keessa seene kana keessaayis akka ba'u godhuu fi siyaasaa Oromoo tan humna jabdu takka as baasuu irratti hojjennee Oromiyaa ifiin if bulchu jaaruu irratti qooda gama keenyaa kennuudhaaf kan yaadame malee waan biraatii miti jechaadha. Kanaaf tarii hoogganni gosantu deebi'a ammoo bifa biraattu deebi'a san fuulduratti dhufa sun hawwii keenya gattee kan siyaasaa Oromoo humneessuu fi jabeessuu fi tokkomsuu irratti kan qiyaafatee jechuudha. Wanti nuti goone waan heera adda bilisummaa Oromoo irra jiru, waan seera adda bilisummaa Oromoo irra jiru, waan caasaa adda bilisummaa Oromoo irra jiru, waanuma baramee jechaadha, waanuma jiru, waanuma ta'e, waanuma ta'uu qabus kan goone jechaadha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo baroota dheeraa as ga'e kana keessatti wanni akkasii kana hunda kana caalu hamaa hunda keessa dabreeti as ga'e gaddaqama adda addaa. Adda bilisummaa Oromoo ni jiraata, adda bilisummaa Oromoo fuulduras ni jiraata, fuulduras qabsoo kana gaggeessee hanga xumuraatitti hanga xumura bakka hanga ga'uutitti qabsoo isaa itti fufa. Kanaaf hundi ilmi Oromoo kataate hundinuu akka Oromootti yaada malee akka kaampaanii akka ooluu ganda tokko warra tokkootitti yaadina waliigalaa wal jala deemaa wal dhagayaa uummanni Oromoo ni bilisoomaa kanu.
Tole tole. Ammallee gaaffii takka tamaayyidhaa dhiifama. 2017 kora sabaa godhatan asmaraadhaatti amma 2021tti gaa waggaan 4 dhume jechuudha. Kora sabaa ta'u godhachuudhaaf yaaliin jira adda bilisummaa Oromoo bira. Akka gaariitti nuti barammaa wanta ammaa walgahii gumii sabaa hatattamaa kan goonee fi ibsa kanneen irrattis ifa gooneeti jira. Nuti kana booda hoggana Jeneraal Biqilaa jalatti kana booda hanga kora sabaatitti deemnee kora sabaati kan rakkoo dhaaba keessaatii fi rakkoo dhimma dhaabaatii wal qabate kan furmaata kennu kanaaf yeroo fuulduraa keessatti kora sabaa teenyee korri sabaa godhamee korri sabaa yaamamee san irratti furmaan akka barbaadamu godhuudhaaf qophii qabna ibsa keenya irrattis ifa goonee jirra. Kanaaf hanga kora sabaa itti aanuutitti hoggana Jeneraal Sootiin gaggeeffamne kora sana irratti rakkoo qabnu hundaa'u teenyee furan. Jaal Attoomsaa Kumsaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa nuu laattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin.